maal godhatiyaan Yookaan kana ajjeesuu eddaara? dhugamaan boonatti godhatiyaan darbitu maal birri baasa birri baasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota fi daawwattoota hayaattuu hundi keessanuu jirra jirtu baga jiraattan deebee dhufee jira. Guyyaarraa maal qabattee dhuftee maaliin nu deebitee ani obboleessi keessan ani abdoon jechuudha. Guyyaarraa waan haarawaa fi waan adda ta'e jechuudha. Samoonni kana baay'ee maqaan kiyya na baddee miidiyaa kana gubbatti akkanatti mudhattee erguu eddadhanii obboleeyyan kiyya laal tokko nama namni dubbisu hin jiru sababa jaraa irraa kaka'e jechuudha. Amma sababuma saniin morka isaaniitiin amma isiillee akka deemtu murteessee guyyaadhaa fuuldura keessanitti isii erguuf qophaa'ee jira namni martuu gagammadee mirqaanee jira. Goota taa'amenti maal taate nuti? Namni ni durfachiiftayyuu. Qottisiisi ta'an. Laakiin maal la'aanti? Ani isitti aan. Dhabbamaan barbaada. Isin on jaleenyaatti aan. Na'aanaa ta'a. Akkasittiin sabbar zeenaan kenna ka guyyaadhaa akka deemnu maatii kenna walii gallee akkasiin deemtu. Akka wal deemtu. Akka zabaan biyya alaa deemtuuf jechuudha. Gammaddeera? Maatii walii gallee waa hundaayyuu findhee waa hundaayyuu murteessine akkasittiin daawwattoota kenna oduu gammachuutiin isinii deebi'ee jechuudha. Maatii walii gallee maatiin haa deemu jedhee murteessee. Kanaafuu gammachuun kenna ka guyyaadhaa sagantaan kenna haaluma kanaan goolabee والله لا بنات هي بنات والله لا تشيتو دي درب دي جباتا ونك يا وانا نقول إلى أردفت وانا نقول إسلالا أو والله بوتو أدم فلو بربادا ما فلقة كنا ما تكبره هو تنفوي إيش ما تكبر باسبورت سبب باسبورت كنا تيجي أبوليان تيا ولا بين سيتو دائما إيه سبنا تاكل سيتو دائما تكو دائما وفيفو نياتي تنقوم دائما وفيفو في بين باسبورتي بافتي كنتي بيا باسو ديم دا يعني هذا كوكين نقول ماله ونقرأ نتنافني كنا مرا يو كفيدة tokko faana sammuu guyyaa lammaffaa immoo paaspoortii kana paaspoortiin kun dhufee harkasii ga'u mee gootu ta'a. Bu'aa akkana gootu maa akkana gootu fi. Paaspoortii dunyaa itti baay'ee dunyaan itti baay'ee dunyaa kiyya amma takka rakkoon hin jiru ammallee dunyaan itti baay'ee dunyaa kiyya amma takka rakkoon qabu kana kun isin cinqidha kana booda dunyama kiyya itti baaseetiin lammaffaa illee baasaa. Waasitti maamiti wala maqasin naamurudde malee. Miski anta kannaa tirafe. Meeshaa ijoodima akka. Maqasin naamurudde malee guutuu isaa addaan fuudha guutuma isaa bakka lamatti jechuudha. Footoo dammoo footoo ishii irraa cirtee dura irratti. Naa kan waan ta'eef ani inni nagar wannummaan tokkoffaan namaa waliin na oofe atillee asii bilbilaan yoo xiqqaate akka BBC Al Jazeera CNN atillee kanuma taate laalla. Waan sila namni yoo xiqqaate hanga paaspoortii kana baasu nu sadiin bira kan tarree paaspoortiin kun. Ani BBC chuma jechuun. Al Jazeera yin dubbii. CNN maalin qo'an maalin ani. CNN fa Deutsche Welle miidiyaa kan ati miidiyaa. Maal balleessan. Miidiyaa oduu kijibaa kan waan afuufu tokko agartee atillee isuma taate laa. Namni xiqquma sii waa gadiin qabatu. Maal godhu bilbiltee maatiitiin. Bakka mucattiin boottee nyaata dinnaan kan. Sababni ati maatiitiin tuumaa. Isatu paaspoortii baasee akkana godhee asiin na qabaa jedhee paaspoortii baasee itti kennee daa'ima biyyaa baasuuf jettanii. Eeyyamsi mamaa akka biyyaa baasuu. Duuba maal godhu muuziqee ana waamtanii sirriin. Eeshi akka namaa jalaa gootare maal itti fiti ka dassi jiru maaliin nan akka jalaa gootu. Sirrii miti. Akkana irraa fuwani jijjiiraan irraa fuwani eenyu fuudha irraa fuwani akkana mucattii irraan fuwani akkana go'anam akkam fuuni barbaanne namni akkana go'a akkana jalaa go'a maali ndima akkana jalaa go'a akkanatti maaltu irraa fu'u akkam fuuni barbaade galummaanu durma raayii kanaafuu kana booda paaspoortiin illee jiru. Wain deemsaalle eeguugaa sadii geette guuta nagaafa. Booyi abootu bakka boote ani illee wajjin booyi. Ejjuu wal gargaara booda gaataa ati maal paaspoortiitti. Dubbatu baacaliftii isin mirgoofi hin kabachiisees ta'u. Kana waan ta'eef amma booda daawwattoota keenya kabajamu. Ani nama yoo xiqqaate waan takka irraa takkallee qabu miti nama yoo aarellee of duuba deebi'u miti waan hin godha jedhe san dirqama. Akkam birriin kun bitti beetiin kukkuttaa shanii. Birrii kuma shanii waan guddaa miti rakkoon qabu dhiisi kanaa ol yoo taate 20 ganaa 50 ganaa 50 amma baasuuf deema. Kana waan ta'eef cattiin dhugamaan boo'u jirti. Akkamitti immoo ani maalinni?
Ayo akkama dhugeeffattee boottu. Mee ayyuu hinde. Walaa dhugeeffattee. Bakka an boo'inati. Hatta dhugamaa boo'in. Qool. Bakka anatu sii baasa irratti. Karaa miti bara. Tillee karaa nagdi ta'ee ko goote waan jabaa walitti hin kennitu walla. Akka laal dudda sii kutu dha'ee. Deemu ishee dhatti akkam godhu. Akki gootu. Akkanan laalti isiin ishee akkam godhu. Akki gootu amma ka kanaan jiru beekta ka kanaa dhume akka dhumeen laalaati. Waggaa sadii immoo doora duraa ta'e eega waggaa sadii fiqqee booda amma kana booda barumsa sii deebitee waggaa sadii dhabe kana barumsa fi haa barattu saniin booda waggaa sadii booda mush biyya Arabaa biyyoonnaa tanneen biyya fooyyee qabdu laalee akkasitti nama godhee fi akkasitti akka deemtu godha malee. Kanaafuu sagantaan paaspoortii siillee isin maatii kiyyaan nakutti. Aslaala maasii tarabbi aslaala miskiin aslaala waan ka isin maatii kiyyaan nakutti ka isin. Qadeensa maatiin keenya baay'ee dallanaa turanii sanuma aariitiin kun innillee akkana jalaa godheetiin aslaala. Waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo isin naa jiraadha warra koomintii barreessitan guutuun keessanuu yaada nama jajjabeessuu fi yaada nama deeggaru barreessa guutuun keessanuu ulfaadha mataa kiyyarra jirtan. Fooqiraas jettee arabni waan akkanaa kana afaan Oromaallee takka illee taatu keessaa mokkoruu hin danda'a. Yeroo tokko biyya Arabaa kanallee deemee ture beektaa fiildiidhaaf dhaqee ture. Maal dippiloomaasii nabbar dhaqee ture. Fooqiraas haanaa jetti beektaa maal jedhaatti jara rabbii jedhaa eefanni haanaa jechuun maali akka afaan biyya keenyaatti wanni haanaa jedhamu hin jira. Haanaa. Jara gariitu nu arrabsaarti maal jenna beektaa gurbaa hojii deemnee oli. Abbaa muujatti sossoba waan ati na haasoftuu yuunaa garuu ishee. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo addaa isaan haanaa fooqiraas jechuun maal namicha mataa dhukkubaa jedha inni mataa qabatee jenna inni sooyyoo raasu yaa maal mataa isaatti dhukkubaa jennee gurbaadhaa wal gaggaafannaa beektaa. Addaa haanaa jechuun mataa kiyyarra jirtaa jechuudha. Akkuma san guutuun keessanuu warroonni koomentii babbareedaa koomentii akkas fakkaatu sannaa barreessitan marti keessanuu isin jaaladhaa kalibbii amasagginaalloo warroonni afaan biraa dhageettanillee akkasuma warroonni afaan Oromoo dhageettanillee guutuun keessanuu naa jiraadha naa galatumaa fayyaata. Ani sababni irra paaspoortii kana ciccireef yaadni koomentii keessanii waan na toleef cicciramu paaspoortii kana irratti illee na deeggartan na daggaftan waan jedhee paaspoortii kana fuuldura keessanii fidee cicciree kanaafuu yaada keessan ammallee koomentii jalaan nin barbaada achirraan itti deebi'ee immoo yoo lakki akkanuma dhiisii fi haa ta'u yoo jedhan taate akkanuma dhiise yookaan lakki itti fiti haadhuma tullee yoo jette wallaahi isin akkottiin taafte kanallee itti xumura amma walakkaan gahee jira walakkaallee yaada keessan laalee yaada keessan ka koomentiidhaa laalee saniin booda itti deebi'ee itti isinii xumura. Maa dubbatuu diddaarra. Akkasii zabiibaallee rabbi jajjabina haa kennuu fi hayaatiillee rabbi jajjabina zabiibaa olii. Maal jedhama maal booti. Akkasii fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sin jedhe. Abannaati kana qabii gaala kun kaafuma. Maal inni? Maal go'a kanatti na bootti ilaala. Amma bara kana onnaan qoshaasha keessatti darbitu eessa jira iyyuu. Achi keessa kaan darbaa bara qoshaashatti yoo barbaachisaa ta'e waan daawwattoonni jedhan laala. Irratti haa boottu kenni. Amma kana booda namni tokkollee si harkaan fuudhu yoo barbaadde boraafadhu walii irratti. Ayixeetiin gaafatu jechuudha. Maal gaafatti ayixee? Namicha. Yazaazina. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya guyyaadha dhugaa dubbachuuf duraan baay'ee tokko aaree ture mataan kun sirriin ooveriin ta'e jechuudha. Ishi waliin azalnaa qoode. Baay'ee aaree ture amma garuu narraa galeera maaliif waan jalaa kukkutte kaa gara deemu waanan ka cabsite. Waanan obboleeyyan tiyyaan addana kuti. Tokkoffaa sababni odoo isii ta'uu lammaffaa paaspoortiidhaaf sadaffaan immoo si. Ani maal si godhe? Namni kijiba akka onnaatitti ilaalla maagiraafoonaan dhaabbatee battansu si. Maal xiqqooma siillee namni maal jee battansu jechuun sitti tukkoonu maal haasoftaa isa paaspoortii baasee itti kenne. Anaarisima. Isa paaspoortii baasee itti kenne isa daa'ima biyyaa baasuu edda achii maraattiin falaan qabaa ganda dhiisaa jette. Kiyya billi sollaahin gaayis waa tokko jedhani maal akkana nama arrabsu. Waan akkana gootaniif isintu beekaa kanaafuu isin mara garaadhaan fayyadu. Siif arrabsama kootu narra arrabsa. Zayiibaallee dirree isii gadaa ciisuu fayyaa ta'anaa jiraadha daawwattoota keenya kabajamoo akkasii kanaafuu namni martuu nun arrabsa wallaahi nu arrabsa laalaas akkatti inni nu arrabsu.
video kana share like godha subscribe godha guddisaa fi awwanni goone jiru sababa keessaniif jecha sababa video isiitiif jecha sababa YouTube isiitiif jecha passportii 5,000 baasetti kasaara dhugaa dubbanne jechuudha. barumsa guddaayyuu isiinuu bar isaanirraa argatteetiin tasgabboofte xiqqoo amma isii yoo noo xiqqaate lafa kana firfir jettee lafaayyuu akka lukkuwwan firfir jettee lafa kana qabaan hin dandeettu sila komentii keessa laaltee waan dubbiftee xiqqoo isii tasgabboofte komentii isaanii tituu isiyyuu tasgabbeessu akka dura jedhaa turteef laalli yoona qabaan hin dandeettu isin jedha. Kanaafuu nu jiraadhaa fayyaa ta'a viidiyoo kana laalaa viidiyoon kun yoo xiqqaate nama baay'een daawwatamuu qaba. Mee akkuma isinitti toleen daawwadhaa nuti nama 2,000 3,000 5,000 hagana maaliin jennee waan murteessinu illee hin qabnu. Dalagaa qabanii ittiin ta'u.